ofiif murteeffachuun dadhabe. Maqaan koo MD kanin jedhamu aanaanan saboot ganda gammachuu keessatti dhaladhee guddadhe. Abbaan koo umurii ijoollummaa kootti shamarra anarra baay'ee xiqqoo umurii ishee waggaa 7 ta'uu naaf kaadhimanii turani. Guyyaan dubara kana waliin na kaadhimanii bara 1997 guyyaa kamisaarra ture. Homaa waa'ee jaalalaa beekuu fi anis ta'e isheen miirri nu keessatti uumamuu baatus ati kan kooti ani kan keeti wal jenna turre. Turtii yeroo dheeraa booddee garuu jaalalli innumti sirrii nu qabee anaa fi hiriyyaan koo baay'ee wal jaallachuu jalqabne. Fedhiin abbaa koo daa'ima kana na kaadhimachiisuunsaa yeroos maaliif akka ta'e naaf galuu baatus ergan bubbulee garuu icciitiinsaa naaf galaa dhufe. Umuriin kiyya akkuma dabalaa deemeen fedhiif barumsaaf hin qabu baay'ee gadi na jalaa bu'aa dhufe. Kanumaanis gara fuulduraatti anaa fi isheen maatii taanee mana tokko waliin jiraachuuf qabeenyi waan nu barbaachisuuf kaadhimadheen waggaa 8 booddee bara 2005 abbaa kootiin biyya hambaa deemeen jireenya koo jijjiiruu qaba jedheen akkuman gaafadheen innis tolinaan jechuun imala koo gara Kuweetitti raawwachuuf qophii hundumaan xumuradhe. Guyyaa gara biyya hambaatti imala koon taasisus hiriyaa koo kanaan nagaatti jedheen gara Finfinneetti malee. Haga Finfinneettis bilbila abbaa isheetiin haasaa na gaggeessite. Anis nagaadhaan imala koo gara Kuweetitti taasise. Ergan biyya hambaa deemee hiriyaa koo waliin guyyaa guyyaatiin bilbilas nan bilbilaafii ture. Akka carraa ta'e guyyaa tokko bakkan dalagaa hojjedhuuti hiriyaa koo SH jedhamu waliin wal arginee wal barre. Haa ta'uuti hiriyaan koo kun haadha manaa biyyaa waan qabuuf hiriyaan haadha manaa saasuun jaalallee ishee waliin walitti buuti. Yeroo kanatti baay'ee akka dhiphatee fi sammuudhaan dhukkubsachaa akka jirtu haati manaa hiriyaa koo kun natti himte. Dhimma kanarratti guyyaa tokko dhukkubsatee mana yaalaa seenuu ishee dhagaheen anis akkam taate jedhee gaafachuuf bilbila ishee hiriyaa koorraatiin fudhadhe. Mucayyoon kun yeroo bilbilaan natti haasoftu hiriyaa yeroo jalqabaaf jaallattee fi waggoota dheeraas akka waliin dabarsan natti himte. Anis rakkoo isheetti baay'ee gadduufiin hin booyin jedheen sossobuus nan jalqabe. Haa ta'uuti guyyaa sana boossee dhiisuu waan diddeef seenaa ishee hundumaas waan natti himteef dhiisii hin booyin yoo inni si dide anuu nan si fuudhan jedheeni. Yeroo kanatti isheenis xiqqoo ishee naaf tasgabboofte. Ani garuu haga guyyaa sanaatti maqaa ishee fi seenaa hiriyaa isheerraan ala waa'ee ishee waan tokko waan hin beekuun qabu. Waanuma na gaddisiisteef anuu nan si fuudhan jedhe. Dubbiin takkuma arrabarraa miliqxe akkuma jedhan guyyaa jecha kanan dubbadhe irraatii kaasee haasoon ishees waan baay'ee na boojji'aa dhufeef anis tole jedheen keessa koo eeyyamsiiseen ishee jaallachuun jalqabe. Jaallachuurras darbeen waadaa kiyyoon galee fi jaalalli keenyi daran guddachaa waan dhufeefis waggaa 2 booddee akkuma waadaa seeneefitti nan ishee kaadhimmadhe. Haa ta'uuti madaa ishee natti qorsattee waan turteef seenaa hiriyaa koo ishee duraa hirrifatti jedheen guyyaa tokkoyyuu kaaseen hin beeku. Kanaan booddee gara biyyaattis bilbileen maatii koo hiriyaa biyyaan qabu sana akkan ishee dhiisuun amansiise. Kanumaanis hiriyaa koo biyya jirtu kanattis akka ani ishee hin barbaannee fi yeroodhaan nama biraa akka barbaaddattu nitti hime. Xalayaa sitti barreesseen wanti hundinuu akka humna kootii ol ta'e hubachiisuufis nan yaale. Kanumaanis dabalataan maatii isheetti maallaqa barbaachisu ergeen mucaa isaanii nama biraaf akka kaadhimmachiisanii fi kanaan booddee akka ani ishee hin barbaanne nitti hime. Haa ta'uuti mucayyoon kuni garuu hanga ammaatti nama biraa tokkoyyuu ciruma ofitti butuu didde. yoo xiqqaate kan ani beeku nama 4 maatiin ishee gaafataniiru. Haa ta'uti mucayyoo waan diddeef maatiinis dadhabanitti dhiisaniiru. Inuma dirqisiistanii kan na laattanii yoo taatanii lubbuu koof hin balleessa jettee maatii isheellee ni doorsisti. Hanga yoonaattis sitti malee nama biraa kamittiyyuu hin heerumu naan jetti. Ani garuu hiriyaa koo ishee ammaatti dhiphina keessa waan turteef ammallee hirrifachiisu jedheen osoo isheellee hin argiin biyyumatti deebi'uu dhiisuun barbaade. Hiriyaan koo isheen duraa nan du'a malee
malee nama biraatti heerumuunaan jechaa jirti. Ishiin ammaa kun immoo yooma dhageesseeyyuu akka duraa rifattee dhukkubsati jedheen yaaddoo cimaa keessa galeera. Dursas kan manaa baheef dalagadhee of jijjiiruuf waan hin ta'eef haadha manaa lama fuudhuu kaayyoos karoora isaas hin qabu. Hadaraa meeyyaa hiriyoota koo utuu seenaan kun kan keessan ta'ee yookiin immoo dhimma kanarratti murteenaaf dabarsaa jedhamtanii gaafatamtanii ana hiriyaa keessaniin maal gorsitu? Jireenyi koo gaaffii keessa galteetti. Hanga humna keessanii yaada keessan koomentii jalatti na gargaara. Jeedii Kuweetirraa nagaatti. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraa xalayaa obboleessi keenya Jeedii Kuweetirraa nuuf dhiyeessee isiniif qabadheen dhiyaadheera. Akkasiin irraa barattanii fi hubannoo guddaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya Jeedii Kuweetirraa xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomi siin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee haaluma inni nu gaafateen xalayaa sanaatiif wanta inni gara fuulduraa jireenya isaaf gochuu qabu komentii jalatti haga humna keessanii akka deeggartan kabajaan isin gaafadha. Kaayyoon jaalalaa xumurri isaa tokko ta'anii waliin jiraachuu waan ta'eef guyyaa guyyaatiin xalayaawwan ija adda addaa qaban garuu immoo qabiyyeen isaanii waanuma tokko ta'eef dhumarratti jireenya tokko gochuu irratti kan xiyyeeffatan waan ta'eef akkuma ilaaltan obboleessa keenyatti waan isa qunname irratti baay'ee dhiphatee jira. Wantoonni akkasii yeroo tokko tokko murteedhaaf baay'ee namatti ulfaatu. Haa ta'u malee garuu dirqama tokko murteessuu waanuma jiruuf nama hundumaa gammachiisanii jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Murteen kun akka inni ulfaatu kan taasise dogongoraa guyyaa tokko afaan kee keessaa dubbattee hiriyaa kee lammaffaa kanaaf waadaa ati seentedha. Haa ta'uutii kun hundiniyyuu darbeera. Erga darbee immoo murtee isaa irratti malee duubatti deebi'anii yaadachuun haga kanaatti furmaatas waan hin laanneef akka yaada kiyyatti ofiis waan baay'ee of dhiphisaa jirtuuf hiriyaa kee kanallee kaadhimmattee waan jirtuuf dhimma kanaaf akka ati hiriyaa kaadhimmattee biyyaas akka qabdu hiriyaa kee ishee lammaffaa kanatti himuu qabda. Maaliif baay'ee of dhiphisaa waan jirtuuf kunirree bor rakkoo gara biraa irratti si uume lamaan isaaniif abdii kutattee tarii lamaan isaaniiyyuu si dhiyeessuu waan danda'uuf hiriyaa kee ishee lammaffaa kanatti icciitii kee himiin siin jedha. Rifachuu nahuu si shakkuu ni dandeessi. Haa ta'u malee garuu atis dursitee dhukkuba isheen kanaan dura baatte baachaa fi waan jirtuuf rakkoo ishee hirmaatti waan jirtuuf isheen illee rakkoo kee ba'aa kee kana siif hirmaachuuti ni qabdi. Namni qulqulluun lafa kanarra kan jirre homaa gaaffii waan namaaf ta'u waan hin taaneef atis itti himuu qabda. Itti aansuudhaan hiriyaan kee biyya jirtu sun si'a baay'ee irra deddeebistee akka nama biraa hin barbaannee fi nama biraatti itti siquu hin barbaanne ta'uu baannaan lubbuu ishee akka balleessuu dandeessullee maatii ishee fi sitti irra deddeebistee himteetti. Sammuun namaa gadi fageessee yaaduuf yeroo tokko dadhabuu waan danda'uuf dhimmi kun yookiin dubbiin kun dubbii jaalalaa waan ta'eef hiriyaan kee jalqabaa kun ati fuutee yookiin jireenya gara biraa yoo dhaabbatte lubbuu isheellee balleessuu waan dandeessuuf yoo dandeessi tooftaa gara biraa uumiitii haga isheen hiriyaa qabattutti yookiin heerumtuutti otoo ishee eegdee baay'ee natti tola. Maaliif shamarran dhiirarra jaalalaan dhiirri gara biraa yoo isaan gaafate salphaatti kufuu waan danda'aniif atis namoota dhuguma ishee jaallatanii fuudhuu barbaadaniin deeggartee tooftaawwan adda addaatiin akka isheen isaan waliin taatu akkanumallee icciitii ishee bartee akka ati ishee dhiiste irratti hojjechuu ni dandeessa. Ati garuu kana diddee dubartiin kun otoon heerumiin yookiin hiriyaa otoo hin qabatiin yoo ati gaa'ila mataa kee deemtee dhaabbatte yookiin ni maraatti yookiin immoo lubbuun isheellee darbuu ni danda'a. Kanaaf xiinsammuu fi fayyaa obboleettii keenyaa fedhiitii tooftaa akkasii barbaadadhu. Maaliif dursa ilaalchaa fi xiyyeeffannootti gochuu kan qabdu ishee irratti waan ta'eef isheenis ijoollummaa ishee irraatii kaastee siif amanamtee si eeggachaa waan turteef wanti kun jireenya ishee keessatti yoo mudate rakkoo gara biraaf ishee saaxiluu ni danda'a. Akkuma ati jettees icciitii kee kana lamaan isaan lamaaniin oofitee yoo lamaan isaanii kan fuutu taates kun waan gaarii fi jireenyaaf illee waan baay'ee sitti ulfaatuuf atis jireenya gammade jiraachuu waan hin dandeenyeef kanarraas of qusadhuun siin jedha. Kana akka si gargaartuuf immoo hiriyaa kee lammataa kanatti dhimma kana himuun kee barbaachisaa waan ta'eef gaa'ila raawwachuu keessan dura wanta kana jala murtanii irratti walii galuudha qabdu. Yoo hiriyaan kee ishee lammataa kun immoo dhimma kana irratti jaalala keessan hir'isuu yookiin sirraa akka fagaachuu ta'uu kan barbaaddu yoo ta'e akka dhuunfaa kootti rakkoo kee si waliin hirmaachuu waan hin barbaanneef hiriyaa kee ishee duraatti jaalala guutuu laattee fi otoo walitti deebitanii kan jedhu yaada siif hin qaba. Isheenis tole jettee si gargaartee hiriyaan kee jalqabaa sun garuu tooftaa makamiin iyyuu ammas sitti malee heerumu kan jettu ta'e garuu waan hundumasaa yeroo fi rabbitti otoo laattee kan
jedhu yaada siif hin qaba. Kanaan booddee murtee sammuu mataa kee fi nama ati irra caalaa jaallattu yookiin lapheen kee itti deemisiin jedhe murteeffattee kan itti deemtudha. Yaada kanaa fi obboloonni koo kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 komentii jalatti siif laatan hundumaa walitti qabadduuti. Atis yaada mataa kee cuunfuun akka murtee tokko irra geessu abdiin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Akkasiin irraa barattanii fi hubannoo irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Yeroo tokko wantoonni murteessuudhaaf namatti ulfaatan dhufuu waan danda'aniif warreen akkasii yeroo fi rabbitti laachuu wayya. Maaliif kan godhee fi isa waan ta'eef isarraatii furmaata eeguunis gaarii ta'a. Haa ta'uutii garuu dursinee dogongora kamiyyuu jireenya yookiin jaalala keessatti raawwannurraa jechoota dubbannu keessatti balaan waan jiruuf jechoota keenya irratti of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Isinis yaada keessan komentii jalatti barreessaaf isiniin jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaan xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa akkanumallee odeeffannoowwan guyyaa waan isiniif qabatti dhiyaattuuf isinillee xalayaa jaalalaa yookiin seenaawwan jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'an yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa teelegiraamii diskiripshinii jalatti argamuun nuuf barreessitanii obboloota keessaniif qooduu dandeessu. Subscribe, laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin akka nu gargaartanis kabajaan isin gaafachaa. Rabbii dhukkubaa addunyaa kanarraa dhufeen hunduma keenya haa maaru jecha qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture an gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa.